akka Waaqayyoo eeyyama isaatti faarfannaa Daawit faarsaa 89 lakkoofsa 3 irratti waan jiru obboleessi keenya Diyaaqoniin nu faarfateetu jira. Isa keessaa isan fo'adhee kakuu galeeraa isaan fo'adheef kakuu galeeraa kan jedhu faarsaa Daawit faarsaa 88 qoodduu 89 lakkoofsa 3 irratti argana. Isa kana mata duree godhannee namoota Waaqayyoo filate fo'ate waadaa akkamii fi qormaata akkamii keessa jireenya akkamii keessa akka darban waliin ilaallaa jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya iccitiisa dhokatee jiru hunda keenyaaf nuuf ibsu. Mata duree barumsa keenyaa kana keessatti qormaata karaa amantiitiin jiru, fo'amuu karaa Waaqayyootiin jiru walitti qabnee ilaallaa jechuudha. Namni amantii qormaanni itti dhufaa, namni Waaqayyootti amanuu qormaanni itti dhufaa isa jedhu kana ilaallaa jechuudha. Waaqayyoon eegamannee, Waaqayyoon eega filannee, innis immoo nu filatee Waaqa keenya wajjiniin jiraachuu feenee daandii amantaarra eega boone booda qormaanni nutti dhufaayi isa jedhu sananni tokko jechuudha. Inni dhufa taanaan immoo qormaata kana akkamiin mo'annee darbuu dandeenya inni jedhus isa tokko jechuudha. Kana irratti kaasnee akka nama amantaa keessa deddeebi'utti qormaanni namoonni amantaa jara qaqqabu maal fakkaata isa jedhu keessaa kaasnee ilaallee akkasumas namoota amantii isaaniitiin cimoo ta'anii guyyaa kaleessaa qulqulluu Gabriel, Qirqoosii fi Yeluxaa akkaataa jarri qormaata amantiitiin qoramanii fi Waaqayyo immoo akkaataa kamiin akka isaaniin qormaata sana keessaa danda'anii akka ba'an jara taasisee isa kanallee ilaalla jechuudha. Kanaaf Waaqayyo jara isa amananii qormaata adda addaa mo'atanii dhumarratti mootummaa isaa dhaalanii jiranu jaraan akka nu ida'ee nuyis immoo qormaata lafa kanarratti nutti dhufu hundumaa mo'annee dhumarrattis mootummaa isaa dhaallee akka jiraannu Waaqayyo nu gargaaru. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo akka mata duree keenya irratti ibsinee mata duree keenya irratti keenyee isan an fo'adhee fi kakuu galeeraa jedha Waaqayyo. Faarsaa Daawit irratti yaa Waaqayyo yeroo hundumaa waa'ee kee garraamummaa kee isa biyya lafaarra jiru waan ati goote hundumaa naasaa jedha qulqulluun Daawit. Garraamummaa Waaqayyo dubbadha, dhaloota dhufuuf hin dabarsa, akka ati gaarii akka ati garraamii taate yaa Waaqayyo jedhee gaarummaan garraamummaan amalamummaa Waaqayyoorraa isa madde sana akka dhaloonni dhufu baru ofii bareen isa kaan barsiisaa jedha qulqulluun Daawit. Namoonni al tokko tokko gaarummaa garraamummaa namarraa eegu. Namni waaqatti tala bulu amala isaa gara amala Waaqayyootti fooyyeffachaa jijjiirrachaa guddachaa deema. Ala amantiidhaan guddanne jennu amalamummaa Waaqayyoo sana uffachuu keenya, kan keenya godhachuu keenya, keessumaa jaalala gaarummaa garraamummaa isa jedhamu kana ofitti simachuu keenyaaf inni kun immoo nurraa dubbifamaa akka namoota Waaqayyootti jenneetu kaasna. Inni kun barumsa mata dureen isaa guddaa ta'eedha. Haa ta'u malee Waaqatti amanuu keenya qulqulluun Daawit kanaaf jedhe gaarummaa kee bara baraan jabaatee dhaabbataa
amanamummaan keesi akka bantiiwwan Waaqayyoo jabaateera jedheetu qulqulluun Daawit kanuma isa filatte isa fo'atte hojjenne kakuu galtaa jedheetu Waaqayyoo isan filadhe isan fo'adhe wajjin kakuun galaa waadaan galaa jedha jechuudha. Mata dureen keenya isa kana. Yeroo qormaanni addunyaa irratti jiru kana bara keessumaa amma keessa jirru qormaanni keessa keenya yaadi adda addaa ka'ee nu qoru. Nama wajjin jiraannu maatii keenya keessaa qormaanni ala ka'ee qoramnu. Naannoo keenya namoota jiranirraa qormaanni nutti dhufee qoramnu. Addunyaa keessa jirru kana keessa biyya keessa jirru kana keessa qormaanni nutti dhufee qoramnu. Akkaataa kamiin kana mo'annee akka kiristaana tokkotti keessaa baana. Akkaataa kamiin mo'anneetu ceenaa. Isa jedhu kana sirriitti ilaallaa jechuudha. Kanaaf inni mata duree kanaan isaan fo'adhee fi kakuu galeera jedha Waaqayyo. Isiniif kakuu galeera jechuu isaati. Fageessitanii ilaalinaa. Jara darban qulqulloota, wareegamtoota, jara raajii dubbatanu, jara darban duwwaa laaltanii jara irratti seenaa isaanii duwwaa laalinaa. Nuyis filatamnee jirra, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maqaa isaatiin amma amanneetti, maqaa Kiristoositti amannee kiristiyaana amma jedhamnetti, maqaa ijoollummaa ittiin dhaallee mootummaa isaa ittiin dhaallee jiraannu ijoollee duwwaadhaaf dhaaluun kan kenname yommuu ta'u, akka ijoollee Waaqayyootti lammata dhalachuun suni akka nama xurii qulqulleeffatu ofirraa qaama keenya xurii keenya qulqulleessanuu sanaa miti jedha qulqulluun Phaawulos. Isa akka qaama keenya qulqulleessuudhaaf bishaanitti lixnee baanuu sanaa miti. Haa ta'u immoo malee lammata dhalachuun keenya arjummaa Waaqayyoorraa araara Waaqayyoorraa argachuudhaaf nuun jedha, galanni isaaf haa ta'u maatiiwwan Waaqayyoo. Isa kanaaf Phexros dhaamsa isaa isa tokkoffaa ergaa Phexros tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti arganna. Inni amanamummaa Waaqayyoo humna Waaqayyoo argachuudhaaf lammata cuubamnu kun itti cuubamnee jirru kun maqaa isaatiin kiristaana jedhamnee itti waammannu kun filatamuu keenya agarsiisa jechuudha. Fedhii keenyaan Waaqayyoodhaaf booji'amuu keenya agarsiisaa jechuudha. Yaa Waaqayyo jireenya kootti situ gooftaadha. Gubbaa samii irratti lafa kana irratti gadi fagoo galaana keessatti si malee kan waaqeffadhu hin jiru jechuu keenya agarsiisa jechuudha. Yaa Waaqayyo ani iji koo si malee hin laalu, jilbi koo si malee hin sagadu. Ani si waaqeffadha. Aniif manni koo si waaqeffanna. Maatii kooti wajjin, ijoollee kooti wajjin yaa Waaqayyo an si waaqeffadha, siifan sagada, siifan bitamaa jechuu keenya agarsiisaa jechuudha. Inni kun fo'amuu keenya sana nuu cimsa. Kallattiin nu ittiin fo'amne immoo kallattii qulqulloonni ittiin deemanidha jechuudha. Qulqulluun Phexros, qulqulluun Phaawulos fa'aa Yesuus Kiristoosin eega argane, isarkaa eega baratanii, isarkaa fudhatanii eebbisee kenneefi nyaatanii dhuganii isaa wajjin amantaa isaaniitiin karaa isaan jirre deeman kallattii amantaa isee duraanii isee sirrii isee qulqulluu kana qabanneetu fo'atamuu keenya, filamuu keenya, jara fudhatamanii wajjin, jara fo'amanii wajjin ta'uu keenya laallaa jechuudha. Maatiiwwan Waaqayyo isa kana sirriitti hubachuu nu barbaachisa. Karaan nu irra deemaa jirru kun karaa foonii miti, karaa lubbuuti jechuudha. Karaan nu irra deemaa jirru karaa amantiitii jechuudha. Amantittiin kun immoo see qulqulleettii qulqulluu Phexros kattaa kanarratti mana qulqullummaa kootiin ijaaraa ittiin jedhamee sanaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyo kallattii isa dhugaa isee asiin nu kaastee mootummaa Waaqayyoo isa samii irra jirtu sana nu gashitu kanaan deemuun keenya asirratti argamuu keenya mirkaneeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yeroo ammaa
filatamnee as keessaan deemuu keenya qormaatni adda addaa nutti dhufa. Karaan isin deemaa jirtanu kun sirrii miti, kan dogongoraatii kan jedhufaa jiraachuu danda'a jechuudha. Jara kana qulqulleeffachuun nu barbaachisa. Karaan irra jirru kun karaa amantiin keenya, karaa doogumaa keenya Waaqayyoon itti waaqeffannu kun karaa dhugaati, karaa sirriiti, karaa abbootiin keenya karaa amantaatiin irra deemanidha. Kanaaf shakkii tokkollee hin qabnu jechuudha. Karaan kun karaa Anaaniyaaf Azaariyaa Misaa'eel abiddatti ala darbataman, abidda kanatti yoo darbatamne Waaqni nu amanne kun abidda kana balleessuu danda'a ittiin jedhanidha jechuudha. Karaan inni nuyi jirru Qiirqoosii fi Iyyeluuxaan karaa jirri Waaqa keenyatti amannaa, Waaqni keenya waan nurra ga'u waan namaa hundarraa nu baasattiin jedhanii amananii utuu laalanuu ija fooniitiin abidda boba'a. Abidda sana keessatti garuu Waaqa abidda sana humna dhowwuu danda'u qabnaati. Yoo amantii keenyaan achitti darbatamne Waaqayyo isa keessaa nu baasa. Yoo nu baasuun nu dhabaate Waaqan taane harka tosheedhaan namni tosheedhaan isa waaqeffatamu kanarraa lakkii achuma abiddichuma keessa galuunaa wayya Waaqa namanee jiru wajjin jedhanii galanii humna abidda sanaa ergamaa isaa Waaqayyo erga abidda sana keessaa baasetti amannee jirraa jechuudha. Waaqaaf galanni haa ta'u. Isa kana kan kaasnu amantiin keenya akkam cimtuu akka taate, amantii dhugaa akka taate, fo'amuun keenya jara fo'amanii wajjin jara filatamanii wajjin akka taane hubachuu nu barbaachisa jechuudha. Al tokko tokko kana hubachuu dhabaannaan kaayyoon ittiin deddeebinu iyyuu nu jalaa badaa jechuudha. Kaayyoon ittiin deddeebinu nu jalaa bada taanaan immoo akkuma nama gabaa dhaquu, akkuma nama walga'ii tokko dhaquu geenye deebina malee isa hafuurawwaa sana isa argachuu qabnu sana argachuu hin dandeenyu jechuudha. Maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaaf qormaanni inni tokko kan nutti dhufu karaa kamiin akka dhufne garamittis akka deemnu beekuudha. Qorontos ergaa qulqulluu Phaawulos gara Qorontosii boqonnaa isa lammaffaa jechuudha. Qorontos lammaffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 jalqabee waa'ee qormaataa tokko tokkoon kaasee nutti ibsa. Waa'ee maqaa Kiristoosiin taanee maqaa amantaatiin ta'amee qoratamuu kana tokko tokkoon nutti ibsa jechuudha. Qorannaan akkamitti akka nutti dhufuu danda'u. Nuyis immoo qorannaa kana keessaa akkamitti cimnee ba'uu akka dandeenyu, akkamitti akka mo'achuu dandeenyu nutti ibsa jechuudha. Al tokko tokko namoonni jara filatamtoota kana filatamanii jiran kana ilaallee seenaa isaanii qorachuun nuyis akka isaanii qormaan akka nutti dhufu akkaataa kamiin akka keessa ceenu nu barsiisa. Namni fedhiinsaa fiilmii hojjechuu barbaadu waan aktaras hojjetan yeroo yeroodhaan jala bu'ee jala kaatee ilaala. Akkamitti waa akka hojjetan, akkamitti akka uffatan, akkamitti akka jarri haasa'an, akkamitti akka jarri jiraatan ilaala. Jara selebiriitii jara jedhaman kana. Inni kaachuu barbaadu maaraatoonii isa ta'uu meetira 100 isa ta'uu amma danda'e kaachuu inni barbaadu jara isaan dura kaachaa turan sana. Jara karaa sana irratti muuxannoo qabanu sana. Akkaataa jarri ittiin ganama dafqa isaanii xuruursaa utuu namni rafuu qaamni isaanii rafuu barbaadu ganamaan kaanii tireeningii sana akkaataa ittiin deeman. Oddoo kamitti qilleensa kamiin akka jarri tireeningii godhatan. Nyaachuutu barbaadanii garuu waan argan hundumaa akka hin nyaanne nyaata isaanii ittiin eeggatan sana. Utuu qaamni isaanii bareedee furdatee jiraachuutu danda'anu qaamni isaanii sun fiigichoo fiiganii sanaa wajjin madaaluu isaa ilaalanii akkaataa ittiin deeman. Waan argatan dhuguutu barbaadanu lakkii boree fiigichoon qaba, tireeningiin qaba, bunnatti afedhanii kaayyoo sanaaf waan nyaachuu qaban utuu nyaatiin waan dhuguu qaban illee utuun waan argatan hin dhugin of qusatu jechuudha. Waan kaayyoo kaawwatan sanaaf disipiliinii mataa isaanii akkaataa ittiin jireenya mataa isaanii sirreeffachaa deemuu jechuudha.
kun jireenya salafaa kanarraa professionii adda addaatiin jirri jiranu akkanaan eega yaadanii nuyi akka foonitti professionii adda addaa qabaanna akka kiristaanaatti immoo gaafa walitti dhufu kiristaanaan maal nuun jedhaa isa jedhu kan ammoo baruun gaariidha jechuudha. Qormaata nutti dhufu filatamtoota wajjin idaa amnee jiraanna taanaan fo'amnee jiraanna taanaan nuyis jara fo'aman keessaa jara filataman keessaa tokko jennee of lakkoofnee qormaanni yoo dhufellee karaa kanarratti qormaanni numa jira akkamiin irra darbani jennee jireenya jara kaleessa amantii isaanii cimsachuudhaan fakkeenya nuu ta'anii darbanii ilaaluun baay'ee nu barbaachisa maatiiwwan Waaqayyo. Kanaaf ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 5:4 irratti namoonni waaqarraa dhalatan qormaata kana akka mo'achuu danda'an nutti ibsa. Inni kun qormaanni hin jiru jechaan jiru garuu qormaata sanitti dhufu sana mo'achuu dandeessuudha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ammas teenyee sagalee Waaqayyoo ala dhageenyu rafiti keenya sadhaan dhiisnee dhufne rakkina diinagdee mana keenya keessa jireenya keenya keessa jiru inni fuudhee waa'ee maatii isaa waa'ee haadha manaa isaa waa'ee abbaa manaasee inni ijoollee godhate waa'ee ijoollee waa'ee mana barumsaa isaanii waa'ee uffata isaanii inni immoo filatamee aangoo irra jiru waa'ee aangoo isaa waa'ee tooftaa isaa inni diinagdee adda addaa irra jiru akkamitti bu'aa argachuu akka danda'u karaa isaatiin buusee baaseetu inni kun rakkina yookaan riskii natti fiduu danda'a akkamittiin immoo isa irrifadha jedhee yaaduu danda'a. Gaafa sitti dhufnu garuu mana Waaqayyoo kana keessatti kan hunda keenya tokko taasisu Phaaphaasiidhaa jalqabee amma lubaa diyaaqoniitti gadi bu'ee amma hordoftoota amantii hundumaatti kan fedhiin laphee keenya keessa jiru dhumni isaa asitti ol qabamanii asitti Waaqa galateeffatanii deemuu duwwaa miti jechuudha. Akkasitti walitti qabamne dhumni keenya hawwiin keenya mootummaa Waaqayyoo isa samii irra jirutti walitti qabamuudha jechuudha. Lakkoofsa utuu irra ta'e. Kallattiin keenya kanaan hundi keenya sirreeffannee ilaalla. Fedhiin foonii qormaata karaa adda addaatiin nutti fida. Fedhii foonii kana kadhachuudhaan lagachuudhaan yookaan soomaa isa jennu kana utuu nyaatiin utuu dhugin nyaata utuu nyaachuu qabnu qusannee utuu dhuguu qabnu qusannee dhiisnee irra darbineetu mootummaa Waaqayyoo sana aaluudhaaf humni hafuurawaa keenya akka cimuudhaaf humna foonii keenya laaffisnaa jechuudha. Isa kana mana wattaadaraatti barumsa kanaan kennamu. Wattaadara namni ta'e yoo kana dhagaa jiraate inni yeroo hundumaa qaama isaa jabeeffateetu biyya ittisuudhaaf ummata badiitti dhufu ittisuudhaaf iyyuu leenjaa yeroo baay'ee. Kanaafuu waan argate nyaateetu dhanna isaa cimseetu hawaasni isaa ummanni isaa biyyi isaa diinaan akka harka diinaa keessa hin galle akka hamaan jara hin geenye irraa ittisaa jechuudha. Karaa biraatiin inni dhukkubsataan waan dooktarri isaan jedhe amantaa isaatii wajjin walitti hin bu'u dhukkubsatee amma dhaqeetti harka Waaqayyoo jira gatii ta'eedhaaf waan dooktarri isaan jedhe isa eeggatee amantaa isaatiin nan fayyaa qoricha kana Waaqayyoo ittiin na fayyisaa jedhee amanee dooktaricha sanas gargaareetu akkaataa dooktar sana nyaata isaa dhugaatii isaatti hime sanaan karoorfatee deema. Nuyi amma as jirru wangeelli Waaqayyoo maal nuun jedha? Sagalee Waaqayyoo maal nuun jedha? Karaa kamiin deddeebi'uu qabna? Akkamitti jireenya hafuurawaa keenyaa cimsannee jara fo'amanii Waaqayyo filate keessaa tokko taanee argamnaa isa jedhudha. Maatii keessaniin jireenya keessaniin tokko keessaniin akkamitti guyyaa ayyaana waggaa qulqulluu Gabriel kabajnu Qirqoosii fi Iyyeluuxaa jenneetu
abidda keessaa Waaqayyo ergamaa isaa ergee jara baase jenneetu amanna. Inni kun Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 33 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma inni jedhee ala addunyaa kana keessa jiraattanu qormaanni isinitti dhufaa jedha. Qormaata keessa jirtu jedha. Garuu hin sodaatinaa, an qormaata addunyaa keessa jiru mo'adheen jira. Kanaafuu isinis hin mo'attu nuun jedha Yesuus Kiristoos, galanni isaaf haa ta'u. Hin mo'attu sodaatinaa, qormaanni numa jira. Qormaanni numa dhufa. Addunyaa kana keessa jirtu. Addunyaa qormaanni keessa guute kana keessa jirtu. Kanaafuu ijoollee Waaqayyoo gati taataniif, anatti gati amantaniif, an addunyaa kana keessa qormaata jiru akka mo'adhe isinis ijoollee isa mo'aa kanaati. Ijoollee mo'aa jedhamtanii waamamtan. Mo'amuun isinitti dhufu, mo'uutu kan keessanii. Kanaafuu gaafa rakkinni gidirra adda addaa isinitti dhufu akka waan addaa akka isinitti dhufetti of hin laaffisinaa. Jabaadhaa nuun jedha Waaqayyo, nu jabeessa, galanni isaaf haa ta'u. Inni walitti dhufnuuf kun iyyuu isa kana wal jajjabeessuudhaafi jechuudha. Qormaata maaltu seerra jira, qormaata maaltu sarra jira jennee qormaata keenya sana waan ittiin qoramne inni tokko irratti qoramee irra darbee deemee jira gatii ta'eef muuxannoo isaa fudhanna. Karaa amantiitiin ittiin mo'ate sana fudhanna jechuudha. Karaa qulqullootaa kitaaba gaafa dubbisnu karaa qulqulloonni irra deeman, karaa wareegamtoonni irra deeman, waan foon isaanii irratti ta'u waa tokko tun sodaatin jara foon isaanii ajjeesu, gidiru, hidhu, rakkisu waa tokko tun sodaatin lubbuu isaanii bilisa baafachuudhaaf waa'ee lubbuu isaanii hojjechaa jira turan. Hidhamuu isaaniitiin, rakkachuu isaaniitiin jara hidhamuu deemanu kan jajjabeessaa turan. Hojii barattootaa Kiristoos, hojii duuka bootaa isa jedhamu, hojii barattootaa, hojii duuka bootaa boqonnaa 27 lakkoofsa 21 irratti waa'ee qulqulluu Phaawulos nutti kaasa. Gara Roomee ala deemaa turan. Bidiruu isaanii irratti qormaatatti ga'e. Inni hidhameetu murtii argachuudhaaf deema. Jarri isa hidhanii poolisoonni, eegdonni akkaataa jarri ala bidiruun isaanii, markabni isaanii suni jalaa rakkina keessa galee dhumuu keenya, sitti baduu keenyaa jedhanii akkaataa jarri rakkachaa turan. Qulqulluun Phaawulos garuu jiruma poolisoota isa eeganuunu namoota isaa wajjin turaniin nama hedduun 270 caalaa baay'atan sanaafuu rakkatina hinduunu eenyu keenya iyyuu lakkoofsi keenya kan irratu nu keessaa namni du'u hin jiru. Rifeensa mataa keetii tokkollee si jalaan baduu akkuma Yerusaalemitti tanaaf ragaa taatee Roomiitti dhattee ragaa taatanaan jedhee Waaqayyo natti meeraati. Rakkatina isa bidiruu keenya si achi raasu kana, isa markaba keenya raasu kana, qilleensa kana, bubbee kana waa tokko akka rakkanne ittiin jedhee abdii itti kennuusaa argina jechuudha. Tarii yaa maatii Kiristoos yoo yeroo addunyaan raasamaa jiru kana keessa namoota abdii kutanii fi abdii toraa jirraa dhaqnee alasiidhaan nu bakka hojii keenya, jireenya hawaasawaa keenya, uummata keenyatti lama qabnu abdiitti kenninaa. Akka nama amantaatti uummanni waan nurraa eegu waa'ee biyya keenyaas, waa'ee saba keenyaas, waa'ee addunyaa kanaas Waaqayyoon itti agarsiisaa abdii itti horramoo tarii isa caalaattuu shororkoofnee isa kaan shororkeessinaa inni jedhu waan tokko jechuudha. Maaliif namni amantaa qabu, amantaa jechuun isa ijaan ilaalan, isa harkaan qabatan kan utuu hin ta'in isa Waaqayyo nutti agarsiisee amantaadhaan hubanne sana utuu harkaan hin qabatin ija foonii kanaan utuu hin argin akkaataatti hin arginee abdii sana walii daddabarsinuudha inni guddaan. Waaqayyo immoo abdii waan nutti mul'ise sana utuu hin raawwatin nuyis utuu ija keenya foonii kanaan utuu hin argin akka nun dabarsine immoo inni amanamaadha, galanni isaaf ta'u. Kanaaf maatii keenya, maatii Waaqayyoo akkasitti walitti qabamne kaayyoon keenya wal harcaasuu utuu hin ta'in walitti qabamne akka jirru kanatti mootummaa Waaqayyootti darbuudhaaf, dhaaluudhaaf kaayyoon keenya jechuudha.
Sakana baay'ee baruun barbaachisaadha. Yeroodhaaf namni walitti tala dhufu waan tokko tokko walii godhuu danda'a ta'a. Wal arguun, wal gaafachuun, wal bira dhaabbachuun jireenya hawaasawaa kanaafis nu fayyada ta'a. Inni caalaan isaa immoo mootummaa Waaqayyoo sana dhaallee jiraachuudhaaf jechuudha. Mootummaa Waaqayyoodhuma sana yoo dhaallee jiraachuuf akka kanaan obboleessa isaa, obboleettii isaa akka kanaan obboleettiin akkanaan wal jaallatanii waliin deddeebi'uun bu'aa guddaa qaba jechuudha. Maaliif namni obboleessa isaa ija isaatiin argu kan jaallachuu dadhabee Waaqayyoo ija fooniitiin hin argine sana nan jaalladha yoo jedhee sobduu gatii ta'uudhaaf jechuudha. Kanaafuu qormaan addunyaarra akka jiru wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsi 33 nuu ibsa. Filatamtoonni qormaanni bakka jiru kan akka jirru hubachuun baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Haa ta'u immoo qormaata addunyaa keessa jiru kana mo'achuudhaaf amantaan keenya immoo cimuun isa guddaadha jechuudha. Amantaadhaan cimuun, amantaa keenya cimsachuun, Waaqarratti hirkatanii jiraachuun, Waaqayyoon da'oo godhachuun isa guddaa tokko jechuudha. Isa kanatu nu baasaa, amantii keenya nu baasaa, cimina amantii keenyaa kana feezisa jennuudha. Amantii keenyaa inni nuyi keessaan Waaqa keenya walitti dhufnu. Mana amantii ala jennu riiliijiniidhaaf feezisa jedhu kana addaan baasnee lammanuu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyoon laphee keenyatti guutummaa laphee keenyaa, qalbii keenya, ayyaana keenya waaqeffachuu, guutummaadhuma qalbii keenyaatiin, guutummaadhuma laphee keenyaatiin Waaqayyootti hirkatanii jiraachuu, uumaa ofiitti hirkatanii jiraachuu, uumaa ofii dursanii jiraachuu. Utunan nama ta'een dhalatin yaa Waaqayyo ati turtee gadameessa haadha kootii keessatti situ na eegaa ture. Dhaladhee akka daa'immaatti yegguun ture si'umatu na eegaa ture. Ammas fooniin alan guddadhullee si'umatu na eegaa yaa Waaqayyo jedhanii ofitti of Waaqayyootti kennanii jiraachuu jechuudha. Akka daa'imman reefuu dhalattee sagalee Waaqayyoon daa'imni reefuu dhalattee arma haadha see malee waan biraa hin beektu. Ala garaan guutu armichachi dhiibdi. Alammoo garaan jalaa irratu boossee armi sun amma afaan ka'amutti eeggatti. Waa biraa hin beektu kanuma beekti. Nuyis immoo karaa amantiidhaan akka ijoollee reefuu dhalatanii jecha Waaqayyoo akka daa'imman reefuu dhalatanii kana hawwitanii akka jiraattan nuun jedha Waaqayyo. Qormaata nutti dhufuuf furmaanni kan ta'u sagalee Waaqayyooti jechuudha. Jecha Waaqayyooti jechuudha. Namoota meeqa jirraa ala qormaanni tokko tokko nutti dhufu kitaaba qulqulluu keessa sagalee Waaqayyoo keessaa deebii kan argannu. Ala baay'ee abaluunnaa jira, abaluunnaa jirti jennee namatti abdannamoo sagalee Waaqayyoo maal naan jedhaa? Ala gammannus, ala gaddinus, ala qormaanni tokko tokko nutti dhufus sagalee Waaqayyoo bu'uura godhannee ittiin ilaalaa kan deemnu namoota meeqa jira. Kanaaf addunyaa kanarra qormaanni jira tokkoffaa, lammata addunyaa kana keessa qormaata jiru immoo kan ittiin mo'achuu dandeenyu amantii cimaa qabaachuudhaanii isa jedhu kana jara sararree qabaachuun baay'ee nu barbaachisa maatiiwwan Waaqayyoo. Kan biraa akkaataa kamiin qormaata addunyaa kana keessa jiru amantii qabnuun mo'achuu dandeenya. Isaayyaas boqonnaa 55 lakkoofsa 11 irratti akkuma nama isinitti himee Waaqayyoo qormaata addunyaa kana keessa jiru amantii keenyaan akka irra aannee jiraannuuf eebbargannu inni jalqabaa Waaqayyoon wajjin jiraachuu isaa mirkaneeffachuudha. Nu wajjin jiraa Waaqayyo. Jireenya keenyatti nu wajjin jiraa Waaqayyo. Bultii keenyatti nu wajjin jiraa Waaqayyo. Bakka hojjennutti nu wajjin jiraa Waaqayyo jennee ilaaluun isa tokko jechuudha. Sagalee Waaqayyootiin guddachuu.
jireenya fuurawwaadhaan guddachuu jechoonni keenya sagalee waaqayyootiin kan miidhagan kan bareedan jireenyi keenya akka sagalee waaqayyootti kan deddeebi'u ta'uusaa mirkaneeffachuu qabna jechuudha. Akkasumas Wangeela Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 23 irratti akka caqasametti waan irruu qabnus waan qormaata nutti dhufe sanaafis namatti utuu hin ta'in waaqayyootti himachuu kadhachuu prayer isa jennu sana jechuudha. kadhachuun wardiinsaa kan biraa ta'uu waan baay'ee hiika qabaachuu danda'a. Kadhannaa gara waaqayyootti yookaan prayer isa jennu sana qormaata nutti dhufeef waaqayyoo fuuldureetti dhiyeeffachuu jechuudha. Itti himachuu jechuudha. Waaqayyoo waan noksiin tokkollee hin qabnu. Waaqayyoo hundumaa beeka. Otuu nuyi jechoota baasnee waan laphee keenya keessa jiru naasa'in isa laphee keenya keessa deddeebi'u sana hin beeka. Isa sammuu keenya keessa deddeebi'u sana waaqayyoo hin beeka. Haa ta'u immoo malee fedhii kee malee gara laphee keetti, fedhii kee malee gara mana keetti hin galu waaqayyo waaqa bilisaa gati ta'eedhaaf. Kanaaf balbala keerra dhaabbateetu balbala keetuma naabanii sin jedhee jechuudha. Yoo beekellee na gargaari yaa waaqayyo ana jettuyyuu waaqayyo si gargaara jechuudha. Iyyachuu qabda, himachuu qabda. Mirga kee eeguudhaaf waaqayyo balbala keerra dhaabbatee balbala sitti tuma. Yoo naabantee mana kee tangalaa si wajjiniin inni iyyuu irbaata nyaadhaa sin jedha. Yoo balballi kee cufaa ta'e naabanuu didde garuu rakkoo kee sanaa wajjin jiraattaadha. Kanaaf rakkoo keenya sanaa wajjin akka hin jiraanne rakkoon keenya sun furmaata akka argatu waaqayyoon itti affeeruu barbaachisa jechuudha. Naa'omteetta yaa waaqayyo asiin kan nageesse si'i waan baay'ee keessa na dabarsitee jirta ammas ati na gargaari jenneetu waan nutti dhufe sana waaqayyootti himachuun isa guddaa isa barbaachisuudha jechuudha. Kan biraa xiyyeeffannoon keenya waaqayyo irratti ta'u rakkinicha sana irratti utuu hin ta'in waaqayyo irratti ta'u. Qormaata nutti dhufe sana irratti utuu hin ta'in waaqayyo irratti goonu xiyyeeffannoo keenya waaqayyo irratti gochuun waaqayyoon sammuu keenya keessatti jireenya keenya keessatti ilaalcha keenya keessatti guddifannee rakkoo nutti dhufu sana qormaata nutti dhufu sana immoo akka homaan baasne waanuma xiqqoo tokkotti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana ta'uudha baannaan bakka waaqayyoon guddisnee waaqeffannee sammuu keenya irratti bakka guddaa kennineef sana rakkoo sana bakka guddaa kenninaaniif waaqayyoon ilaaluu akka hin dandeenye nu dhorkuu danda'a jechuudha. Nu haguuguu danda'a jechuudha. Gatii kanaatiif xiyyeeffannoon keenya jalqabaa qormaanni tokko dhufu waaqayyo irratti akka godhannu nu barbaachisa maatiiwwan waaqayyo. Kanaaf Wangeela Maatiyoos boqonnaa 14 lakkoofsa 29 irratti Phexrosin argina. Qulqulluu Phexros gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galaanarra deemaa gaafa gara jiraatti dhufu gooftaa ta'uu isaa eega baree booda yaa gooftaan isa kan galaana kanarratti dhufu gara keetti dhufu eeyyami jennaan kottu jedheen gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Yeroodhuma sana bidiruu sanarraa bu'eetu galaana sana akkuma lafaa irra jechaatu gara Yesuus Kiristoos deeme. Yesuusin fuuldura isaatti argaa galaana sana irratti ajjechaa deeme, bishaan sana irra ajjechaa deeme. Garuu xiyyeeffannoo isaa maal keessa akka deemaa jiru naannoo isaa marsee kan jiru maal akka ta'e gaafa argu bishaan irra deemaa jira jara keenyaa jechuu danda'a jechuudha. Ala sanatti bishaan irra deemuu kee bartee jennaan bishaan sun liqimsuu isa danda'a jechuudha. Maaloo gooftaa koo liqimsamee na fayyisitti hin jedhee jechuudha. Ala deemnu xiyyeeffannoon keenya amantii keenya waaqa keenya irratti ta'uu qaba jechuudha. Xiyyeeffannoon keenya waan naannoo keenya jiru sanarratti lafa rakkoon keenya jiru sanarratti taanaan rakkoon keenya sun guddatee nu liqimsuu danda'a akka bishaan kanaa jechuudha. Qirqoosii fi Iyyaluuxaan
akka qulqullu Phexros kana kan argan waaqa isaaniiti. Amanuu hin dandeessanu kanatti ala jedhamanu lakki yoo waan barbaadan rakkina gidira adda addaa nutti fiddan Waaqayyo keenya nu fayyisa. Haati ilma see ilaalte garaan see laafe anillee waa nyaadheera umurii kanas immoo xinnoo dhiibbadheen jira. Garuu Qirqos ganaa reefuu daa'imaati tarii jiraachuu barbaadaa jettee garaan see raafame. Yoo qormaata kana ta'e ani dhala koo dura darbeetti kennamuun qabaayi inni naafuu qabaa tarii jettee garaan see raasamnaan yaa haadha koo lapheen kee garaan kee hin raasamin ittiin jedhe hin cimse. Haadha isaa cimse. Haatii fi ilmi waliin ta'anii abidda sanatti gaafa galan Waaqayyoon ni jara jabeesse sun nama sadaffaa namummaan sadaffaa inni sadaffaa bishaan sana abidda sana keessatti argame ergama Waaqayyoo kan fakkaatu amma ta'ee jarrin beekanu naannoo sana kan jiranu amma ajaa'ibsiifatanutti qulqulluun Gabriel gidduutti argamee Waaqa biraa ergamee dhufeetu abidda sana dhaamse. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waadaan qulqulluu Gabriel hunda keenyarraa bulu. Maatiiwwan Waaqayyoo kana saayinsiidhaan bira ga'uu hin dandeenye. Kan akkaataa qormaata biyya lafaa kanarraa qorannoo biyya lafaa kanaatiin bira ga'uu hin dandeenyu. Kana arguuf kan dandeenyu amantaa duwwaadhaan. Maal jarri kunii akkam kijibuu eessa barreeffamee jira kitaaba qulqulluu keessa hoon jiruu jechuu danda'u jarri kaan. Saganaa abidda keessa bu'uudhaa fi lubbuudhaan darbuu duwwaa miti. Maaliif wangeela Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 29 irratti Phexros galaanaan akka liqimsamne bishaan akka liqimsamne kan isa taasisee amantii isaa sana keessa shakkuun gaafa galu isa sila irra deemaa jiru gaafa shakkuyyuu galaanni sun isa liqimsuu jalqabe. Maa shakkite ittiin jedheen amanii shakkin ittiin jedheen gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Jara keenyaan shakkinaa laata? Waa'ee biyya keenyaa hin shakkinaa. Waa'ee saba keenyaa hin shakkinaa. Waa'ee addunyaa kanaa, waa'ee jireenya keenyaa bultii keessanii, waa'ee abbaa manaa, haadha manaa keessanii, waa'ee ijoollee keessanii. Moo tarii ijoolleen kooyyuu anuu kan saati ijoolleen koo maagaa anaanuu kan na eegu isa ijoollee koo maagaa kan na eegu isa jettanii isatti dabarsanii kennitu. Namoonni baay'een kanatti waa'ee bor ta'u beekuu dhabuu isaaniitiin eenyuyyuu kan beeku hin jiru waa'ee bor ta'u. Garuu talmaamii mataa isaanii ala qabatan dhiphinatti fideetu guyyaa har'aa nagaadhaan akka hin jiraanne kan jira taasisa. Amma lubbuu isaaniitti murteessanii of dabarsanitti kan jira ga'u namoonni baay'een jiru jechuudha. Kanaaf hin waamamne nuyi. Jara filatamtoota jara fo'aman keessaa isa tokko akka taanitti akka hubannu maatiiwwan Waaqayyo abdii namoota qabanidha malee nama dukkana keessa jirru miti. Isin jara ifa ibsanii bakka wal ka'aarra ka'amee isa kaaniif ibsuudhaan hun jedha. Akka sanatti deddeebi'aa jirraa ofa ilaallu. Namoota nu keessa jiran namoota amma nu keessa hin jiraanne arguu dandeenya. Namoonni kaleessa turan har'a hin jiran kan immoo har'a hin jirre bor immoo dhufan immoo jiraachuu danda'u. Akkaataa Waaqayyo ibseef namni deddeebi'uu qaba. Akkaataatti mul'isee deddeebi'uu qaba. Jara dadhabaniif kadhachuun nu barbaachisa jechuudha. Jara teellaatti deebi'uudhaaf deemanuuf kadhachuun nu barbaachisa jechuudha. Ala walitti qabamnu amantiidhaan cimoo akka ta'an akka wal jabeessinu. Jarri immoo akka kana har'a hin dhufne bor immoo akka dhufan jireenya isaaniitiin Waaqayyoon minyeeffatanii arganii dhandhamatanii Waaqayyo gaarii akka ta'e dhandhamatanii ilaalanii akka mana Waaqayyo keessaa hin banne itti himuu qabna jechuudha. Eenyutu kana itti himuu qaba? Hunda keenyatti itti himuu qabna. Waan baranne kana, waan hubanne kana wal hubachiisuun dirqamuma keenya jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannoon keenya Waaqa keenya irratti, rakkina naannoo keenya marsee jiru irratti ta'uu hin qabu. Phexros
Yesus Kristos ta'uusaa gaafa argu galaana sana irratti deemaa gara isaatti gaafa ni dhufu argee yaa gooftaan isa akkuma kee galaana kana irratti bishaan kana irra kan deemu na taasisittiin jedheen kottu gaafa inni jedhu tole jedhee jalqabe. Eega jalqabee kun bishaanii kun maalii jechuu qabu jechuudha irruma deemuu qabaa ture. Sammuun isaa gara teellaatti deebi'ee beekumsa foon sanaatti hirkachuu hin qabu ture. Beekumsa foonii keetti hirkatinii gatii jedhuuf Salamoon. Amantaa isaa cimsachuu qabaa ture. Kanaafuu maatiiwwan Waaqayyoo walakkeessa sanatti shakkiin alasatti galu galaanni inni irra deemu bishaan inni irra deemu sun isa liqimsu jalqabe. Yaa gooftaa liqimsamee na fayyisi gaafa jedhu Yesus Kristos harka isaa diriirsee isa fayyise. Hunda keenya Waaqayyo nu haa fayyisu. Bakka dadhabina keenyaatti Waaqayyo amantaa cimaa nuu kennee akka keessa darbinu Waaqayyo nu haa taasisu. Akka hubannee wal hubachiisnu Waaqayyo nu haa gargaaru. Al tokko tokko Kiristinnaa jechuun namni eega jalqabee kan hin kufne kan itti fakkaatu baay'ee jira. Eega kiristiyaana ta'e inni kiristiyaana ta'e maaliif kana godha? Isheen kiristiyaana taatee maaliif kana gooti? Jedhanii namoonni namatti haasa'anu keessumaa yeroo ammaa kana yeroo sooshaal miidiyaan kun akka kana babal'atee akkaataa ittiin sooshaal miidiyaa fayyadamnu tuutti hin qophaa'in sammuun namaa utuutti hin bishaatin bilbila harka isaa keessa jiruun sa'aatii 24 waan namaa waa'ee hawaasarra deemu sooshaal miidiyaa kanarra deemee ilaalaa oolu kana inni kaan saka amma arbaa ta'u balleessaa isaa cubbuu isaa liqimsee isee amma uubaa taatu cubbuu isa kaanii guddisee yeroo taasa'u kana namoonni jarri kufan akka abdii kutanii mana Waaqayyoo keessaa ba'aniif kan dhiibbaan irratti ta'u namoonni baay'een jiraachuu danda'u. Kufaatii keessan kaleessaatiin kaasanii iseen abaluu wajjin akkana godhanii jedhanii seenaa keessan kaasanii isa kaleessaan namoonni isinitti maqaa keessan qeequu danda'u. Arra garuu nama kaleessaa miti isin nama haaraadha. Waaqayyo yeroo hundumaa haaraa akka ta'e waan hundumaa haaromsaa akka deemu balleessaa keenya badii keenya sana isa darbe hundumaa nuu dhiiseetu nama haaraa nu godhe galanni isaaf haa ta'u. Ija kanaan wal ilaaluu qabna jechuudha hundumti keenya. Isin jarri ba'aan isinitti baay'ate gara mana kootii kottaa jedha gooftaan. Isin jarri cubbuun isinitti baay'ate gara kootti kottaa. Jarri addunyaan isin tuffatte ba'aa isinitti baay'iste isin arrabsite isinitti duulte gara kootti kottaa. Jarri gateettiin keessan gooba'ee jiru baachuu dadhabdanii nama keessa dhaabbachuu dadhabdanii salphattanii kophaa keessan mana cufattanii boossanu gara kootti kottaa nuun jedha Waaqayyo. Gara kootti kottaa. Jarri qorumsa keessa galtanii qormaanni isinitti baay'atee gabaa namaa keessaa dhiibamtanii baatan gara kootti kottaa. Hamba'aa keessanii isinirraan hir'isadha galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf mana isaa keessatti asitti walitti qabamne maatiiwwan Waaqayyo. Kanaaf tokko tokkoon keenya ba'aa walirratti akka hin baachisne ba'aa walirraa buusuu yoo ta'e malee. Qormaanni inni guddaan yeroo ammaa jiru keessaa inni tokko mana Waaqayyoo keessatti amantii Waaqayyoo irratti qabnu jabeeffannee waa'ee ofii keenyaa, waa'ee biyya keenyaa, waa'ee hawaasa keenyaa, uummata keenyaa kadhachaa garraamummaa gaarummaa Waaqayyoo ilaalaa. Maal Waaqayyo badii kana hundumaan na jaallate akka balleessaa kootti balbala isaa bira ga'uu iyyuu nama hin dandeenye mana isaa keessa na dhaabee jennee akka balleessaa keenyatti silaa nama as dhaabbachuu hin dandeenye. Garuu akka arjummaa Waaqayyootti kanas jirru ta'uu keenya hubachiisnee inni kunumtuu moo'iinsa karaa fedhii Waaqayyo ayyaana Waaqayyootiin nuu ta'e akka ta'e jara filatamne akka taane hubachuu nu barbaachisa jechuudha maatiiwwan Waaqayyo. Maal achalan naqu qormaata asalan nufu qormaata oddoo akkanaalan naqu qormaata jedhanii namoonni amantaa isaaniitiin of jeeqanu baay'ee jiru amantaan isaanii jalaa irratti jechuudha.
jara keenya waaqayyo irratti xiyyeeffannoo goonee waan nurratti dhufu qormaata nurratti dhufu akka mo'annu waaqayyo nu gargaaru. Bu'aan isaa maali? Eega isa hordofne, eega isa wajjin deemne, qormaanni immoo jira. Qormaata kana keessa eega deddeebine, qormaata kana immoo eega mo'anne maal arganna? Maaliif akkana dhamaanaa jechuu dandeenya? Filiphisiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irratti wanti nu argannu isa jalqabaa nageenya sammuuti, nageenya labbeeti. Piisi isa jedhamu sana nageenya jechuudha. Tokkoon keenya nageenya sana arganna. Maddi nageenyaa eenyu gatii ta'eedhaaf? Waaqayyo gatii ta'eedhaaf. Jara keenyaa poolisiin yeroodhaaf iyyuu nageenyaaf dhaabbatee nageenya hawaasaa eega jechuu danda'a. Jaarmiyaan nageenya buusanu adda addaa, koomiteen adda addaa, koreen adda addaa, qaamni adda addaa nageenya buusna jechuu danda'a. Nageenyi inni dhugaan laphee kee keessatti sitti dhaga'amu, hafuura kee ayyaana keetti sitti dhaga'amu kan argamu waaqayyo biraanii jechuudha. Waaqayyo biraa arganna. Gatii kanaatiif amantaadhaan cimnee qormaataa mo'annu inni jalqabaa wanti nu argannu nageenya sammuuti jechuudha. Akkasumas inni kan biraa amantii keessa darbine kanaan qoramnee qoratamnee mo'annee keessa darbine kana amantii qoratamaa qabaachuu keenya agarsiisna jechuudha. Akka meetiin abiddatti galee qoramee inni biyyoon inni adda addaa irraa ba'ee urgufatee abidda keessaan qoramee darbuu sana nuyi amantaan keenya akkana qoramee kan darbe ta'uusaa mirkaneeffanna jechuudha. Sakanaan qulqulloonni eebba kan argatan, dhaaluu mootummaa waaqayyoo kan argatan, waadaan kan isaanii gale isa kana keessa deemuudhaanii jechuudha maatiiwwan waaqayyoo. Gatii kanaatiif fo'amuun yookaan filatamuun kaleessa kan dhaabbatee miti, har'a nu keessaa waaqayyo nu filachaa jira jechuudha. Kan asitti dhufnes filatamnee dhufnee jechuudha. Qormaan adda addaallee yoo jiraan mo'annee darbuun keenya maatii keenyaafis jireenya namoota kaaniitiifis jireenyi isaanii kan itti hadhaa'e, qormaan adda addaatti dhufee garatti deeman kan dhaban akka jireenya isaanii miny'eessinuuf nu gargaaraa jechuudha. Inni kan biraa Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irratti akka ibsee qormaata kana mo'achuun keenya gonfoo kabajaa akka argannu nu taasisa jechuudha. Namichi inni fiigu sun fiigee madaaliyaa akkuma inni argatu, madaaliyaa adda addaa akka inni argatu, amantaadhaan fiignee nuyis gonfoo kabajaa kan jireenya bara baraa sana argannaa jechuudha. Mootummaa waaqayyoo keessatti dhaallee ittiin jiraannaa jechuudha. Gatii kanaa bu'aa nuu qaba jechuudha maatiiwwan waaqayyoo. Kanaaf amantii keenyaan dadhabuun, amantii keenyaan boodatti jechuun nun barbaachisu. Isa kanaaf hundumti keenya gara waaqayyootti kadhachuu nu barbaachisa. Dhuunfaa keenyaan jechuudha. Abbaan manaa, haadha manaa, abbaan manaa waliin kadhannaan ni gaariidha. Tokkoonis immoo kadhachuu dandeessan. Lubbuu keessaniitiif, lubbuu ijoollee keessaniitiifis kadhachuu nu barbaachisa. Ijoollee akkaataa ittiin waaqayyo duukaa deeman nu barsiifachuu nu barbaachisa. Maaliif mana waaqayyo akka dhufan nama gaarii ta'uun isaanii eebba akkamii argatanu tokkoon hubachiisaa deemne ijoolleen edaloo sirna qulqulleessaa kanaaf foolii gaarii, ixaana gaarii mana waaqayyoo keessatti argan, sirna ijoollummaa isaaniitiin argan kana ammaduma jireenya isaaniitti duukaa hordofanii deemuu danda'u jechuudha. Maatiidhaaf isin hafa. Gatii kanaatiif maatiiwwan waaqayyoo yeroo amma keessa jirru jabaannee amantiidhaan wal jajjabeessinee jara fo'aman keessaa tokko akka taane of hubannee isa kaaniif ibsaa akka deemnu waaqayyo hunda keenya nu haa gargaaru. Qirqoosii fi Yeluuxaa inni cimse, inni jabeesse, nunis immoo ammadumaatti amantaa keenyaan nu cimsee qormaata amantiidhaan nutti dhufu kallattii adda addaatiin mo'annee ergamaa isaas immoo waaqayyo naannoo keenya buufachiisee ala rafnu, ala kaanu, bakka hojjennu, bakka oollu ergamaa isaa waaqayyo naannoo keenya buufachiisee hafuura amaarraa, haala amaa hundarraa waaqayyo hunda keenya nu haa baraaru, nu haa eegu, nu haa tiksu. Isa baranneen firii 30, 60, 100 baasnee
mootummaa isaa dhaallee akka jiraannu Waaqayyo nu gargaaru kan nu barsiiseef galanni isaaf haa ta'u.